irreechi hora Finfinnee fi hora Arsaditti geggeeffamee jira. Egaa wanni isinitti hin qabu jechuun maaliif keessa deemee hundi keessa waan argaa fi akkaan hordofaa turtaniif waa'ee irreechaa egaa mootummaan shiraa fi sharrii akkamii akka ta'e irreecha Oromoodhaa akka Oromoon barbaadutti osoo hin ta'in akka mootummaan barbaadu qofatti akka uummanni irreeffatu godhee jechuudha. Kana jechuun ammoo tinuu mootummaan kun aadaa duudhaa sabaa fi uummanni hawaasni akkaataatti geggeeffatu sirna heeraa fi seera ittiin geggeeffatu qaba. Seera biyyattiillee cabsee safuullee cabsee aadaa duudhaa fi akkasumas kabaja uummataa dhabee uummata irratti waraana kanan jedhamne kumaataman lakkaa'amu bobbaasuudhaan doorsisa jumla hidhaa jumlaadhaa fi akkasumas gartee nama tumuu nama doorsisuu gochoota garaagaraa waraana isaatiin guyyaa kaleessas magaalaa Finfinnee irratti raawwatee jira. Har'as gaa hora Arsadee magaalaa Bishooftuu irratti qeerroof qarreen hawaasni abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa hundi isaanii irreechi irree kennaa irreechi duudhaa kennaa irreechi mallattoo Oromooti irreechi gartee bu'uura sirna gadaa keessaa isa tokko sirna dimokiraasii keessaa isa tokko Oromoon guyyaa takkitti tana walitti dhufee kakaabaa fi kibba jiru kallattii afranurra jiru dhufee yaada wal dabarfatee wal mari'atee tarsiimoo kaa'atee jaalalaan kabajaadhaan tokkummaadhaan naamusaan odoo gartee namni tokko qacceen isaan tuqamin odoo burcuqqoo tokko keessaa bishaan hin jigin jaalalaan Oromoon walitti dhufee irreeffatee dhiichisee sirbee weeddisee wal eebbisee mataa wal dhungatee wal gaggeessa Oromoon. Kun aadaa safuu duudhaa uummata Oromootii fi Oromummaan nu barsiiste keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf mootummaan amma jiru mootummaa safuu uummataa fi safuu biyyaan hin beekne mootummaa aadaa uummataa aadaa keenya hin kabajne akka ta'e uummata Oromootiif tuffii akkamii akka qabu Abiy sirni nafxanyaa ilmaan Minilik kan nu agarsiisanii jechuudha. Uummanni kun uummata sirnoota darbanirra sirna akkaan jabaatti deemaa jira jechuudha. Sirna mootummaa dargii caala jabaa sirna TPLF biyya waggaa 27 hoogganaa turte caala jabaa sirna gartanii yeroo mootummaa Haile Sillaasee ture caala jabaa sirna mootummaa akkasitu dhufe jechuudha. Mootummaa anatu sii beeka jiru. Tiyyaan malee hin taatu. An viizaa sii dhahu malee an baajii sii kennu malee hayyama kiyyaan alatti irreecha irreeffachuu hin dandeettu. Oromoon walitti dhufuu hin dandeettu. Yaada wal jijjiiruu hin dandeettu. Wal eebbisuu hin dandeettu. Walii waaqa kadhachuu hin dandeettu. Oromoon jedhee kanuu murteessu anatu sii beeka kanuun jedhu nafxanyicha ilma Minilik Abiy Ahmedii jechuudha. Oromoon kana hundi keessan argitanii jirtan. Kun Oromoodhaaf salphina fi gaaga'ama siyaasaa guddaa keessa akka jirru kan nutti mul'isu kan nu agarsiisu jechuudha. Gaaga'ama siyaasaa hamaa keessa jiru jechuudha. Gaaga'ama keessa seenna kana keessaa akkamitti baanan fala barbaaddi jechuudha. Tarsiimoota isii barbaachisa jechuudha. Imaammata qabsoon keenya ittiin deemutu barbaachisa jechuudha. Hoggantoonni silaa arra qabsoo kanatti nisan warroonni uummata kana silaa qaroo sabaa ta'anii hoggansa ta'anii qabsoo Oromootii fi saba kana arraa siin gaan manidhaa qaallittii qilixoo keessatti hidhamanii jiran jechuudha. Kanaaf hundi keessan akkuma beektan sababa koronaa irreechi yoo dhaabbatu taate koronaan naannoo Tigraay hin jirre koronaan naannoo Gondariif Gojjamii Baahardar hin jirre koronaan Oromoo fi Oromiyaa keessa qofa jiru koronaa akkamiiti COVID-19 nuti beeknu moo koronaa biraa kaa biltsiginnaan uumattee Oromoo qofa fixuudhaaf lafaa qabattu jira jettan. Gaafa masqalaa akkasi kabajan Oromoon magaalaa Finfinnee handhuura ta'e seenuu hin dandeettu viizaa kaaltamat Minilik viizaa kalmataallee magbaata chilin jechuun Oromoodhaaf salphina barmeessinummaa murteessa. Magaalaa Finfinnee hora Arsadeellee dhaqanii barate nama kee ziyaaruuf dhaquu hin dandeettu hayyama nafxanyaa sii kennite viizaa baajii sii dhooftu malee jechuudha. Nuti akka mirga abbaa biyyummaa kennan mulqamaa jirru dhawataan kana beeka. Har'a dhaabanii si garsiisanii jiran akkati magaalaa Finfinnee seen waraanaan jechuudha. Borillee Abiyyiin filatamaa hijibachuuf deema kijibaa fi sobaa fi dharaan biyya bulchuudhaaf gaafa biyya qabate ammoo Finfinneen naannoo taati jechuudha. Mootummaaf dandeette taati jechuudha Finfinneen. Gaafas yoo viizaan siin dhahamin abadan hin seentu jechuudha. Tel Aviv tana jechuudha. Tel Aviv hin ta'uuf deemnaa jechuudha. Abadan kana amanaaf rodha. Iskool kiiloomeetirii
hektaara kuma meeqa dacha magaalaan Finfinnee bal'ifattee Oromiyaa keessa seentee jirti. Achi naannoo Amaaraatti walitti qabachaa jirti. Mootummaaf dandeette naannoof dandeette taate jechuudha magaalaan Finfinneedha. Hararii fi magaalaa Adaree Harar mootummaaf dandeette alaabaaf dandeette eenyummaaf dandeette qabdi Harariin Adareen. Finfinneelleen ammoo mootummaaf dandeette alaabaa addaa naannoo addaa taatee dhaabbachuudhaaf mootummaan kun yoo akka fakkattu ka filatamu taate seerri biyyattii fooyya'ee dantaa addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa qabdi ka jedhamu ina qama. Amanii fudhadhu kana qabxii kana naa qabaddaa. Ina qama. Oromoon dantaa takka Finfinnee irraa qabu. Qushaasha siggatan malee. Qushaasha isaanii fuudhanii siggatan bishaan kee dhugan albuuta kee fayyadaman ashawaa dhagaan Oromiyaa keessaa dhufaaf ka misoomaa meeshaan sila maateriyaalli misoomaaf barbaachisu hundi Oromiyaa keessaa yaaf jechuudha. Oromiyaan tun inu dhamti jechuudha. Inu dhamti. Sa'a abbaa argatudha jechuudha. Ka dhufee darbaa hundi seera adda addaa itti baasee Oromoo tana cabsuuf jilbiisachiisuudhaaf harka nu qonnachiisuudhaaf Oromoo mataa gannu cabsuudhaaf wanti isaan hin goone dhagaan isaan hin buqqisne hin jiru jechuudha. Ciisanii nu rafaatti hin jirani jechuudha. Irreecha hora arsadee irratti ta'es kanuma jechuudha. Waraana kallattii hunda marsanii irreecha namni baajii qabuu fi viizaa nafxanyaan dhahee alti namni seenuu hin danda'u tokko kana. Lammata wanni isin ajaa'ibu keessa namoota hedduu qunnamaa ture. Qeerroo guyyaa kaleessaa dhuftee hoteela qabatte. Hoteela keessa jirtu magaalaa Bishooftu hoteela guutuu keessatti ganama kana hoteelli hundi hoteela Oromoo keessa bule kamu waraanni marsee ganama subii. Bahuu hin dandeettu achi keessa hoteela keessaa bahuu hin dandeettu. Hanga irreechi dhume galgala yoo kakar dhiifamtu taate malee. Hoteela qabatte keessa bahuu hin dandeettu kun hoteela keessa taa jirra waraanni nu dhoggee taa jira jedhan gadi bahuu hin dandeenyu bahuu hin dandeettan nu jedhanii jiran. Kun abbaa irrummaa jaarraa 21ffaa keessa hin jirre katakkaa nu dhageenyeen beekna addunyaan sa'ammaa abbaan irrummaa akkanaa kun hin jiru biyyi sooshaalistii jedhamtu hin jirtu barma gadaafiin fallee maalee taranii hin jiru biyyi akka mootummaa abbaa irree kanaa abadan hin jiru jechuudha. San qofaa miti ilmaan Oromoodhaa uffata aadaa Oromoo qofa uffachuu isaaniitiin Oromoo qofa ta'uu isaaniitiin guyyaa kaleessaa Washington Post jechuun gaazexaa guddichi biyya Ameerikaa guddichi ka addunyaa jechuudha. Addunyaan hordoftu ka Tiraamp faan jala deeman ka mootummoonni addunyaa jala deeman poolisiin Oromiyaadhaa magaalaa Finfinnee irratti guyyaa kaleessaa namoonni 500 hidhamuu gabaasee jira. Akka mootummaatti gabaasee beeka. Mootummatu 500 jedhe. Mootummaan 500 jedhe 3-4 hidhaa namni 2,000 ol 500 ol bilisiginnaadhaan ilmaan Oromoodhaa jumlaadhaan hidhamanii jiran jechuudha. Warroonni hidhaman kun warroota uffata aadaa Oromoo uffatan eenyummaa Oromummaa irraa calaqqisu Oromoo ta'uu isaa qofan alaabaa abbaa gadallee qabadhu deemu mee alaabaa qabsoo bilisummaa uummata Oromoo kan bilisummaa Oromoo qabatanii jiru fakkeenyaaf uffata aadaa Oromoo uffachuudhaan jira bara Washington Postitti barreessee bara akkas jedhe warroota uffata aadaa Oromoodhaa uffatan hidhaman ni jiru jedhe. Taateewwan naannoo sanitti ta'aa turte hunda gabaasa akka namni magaalaa Finfinnee seenuu hin dandeenye uggurri garaagaraa akka godhamee fi abiyyi diraamaa isaa akka dalagate hokkora uumuudhaaf kan kilaashii 10 maarree jedhan kaasiin dura diraamaa jalaa dalagatan waa'ee sanii keessa isinillee haasa'uun barbaadu poolisii saffaa himee irreecha irratti gaagaamni akkasii akka dhufne shororkaa warroota uumuudhaaf gurmaa'ee deemutu ture. Kanaaf poolisii federaalaatii fi qaamni nageenya akkasumas intelijensiin walii wajjin ta'uudhaan waan kana fashaleessine maarree jedhanii addunyaatti sobaa fi bololaa jiran addunyaa shawwaraa jiran jechuudha. Kijjiba diraamaa asiin oofaa asiin shawwaran jechuudha waan amma deeggarda iyyaasuu fa'aa godhan jechuudha. Kana jechuudha. Kanaaf Oromoon kutatee muratee manatti deebi'uudhaaf dhabuudhaaf mootummaa fi jaarrachuudhaaf bakka jiru keessaa fi alaan Oromoon yeroo ati qabdu amma. Oromoon salphina hamaa keessa jira. Oromoo salphina guddaa keessa jira. Salphina jaarraa 150 salphateen beene keessa jira Oromoon. Minilik gaafa uummata Arsiitti duulee harkaa fi harma ciru uummanni Arsii harka hin kennine. Ofirraa dhoggaa ciramaa harmaa fi harka jechuudha. Calii calanqottis gaafa duuru sanuma jechuudha. Calii calanqoo irrattis gaafni minilik duulu ilmaan Oromoo Afran qalloo harka hin kennanne ofirraa dhogganii haga danda'an ofirraa dhogganii odoon mo'atanii harka hin kennatin hin jilbiinfatin si kabachiisanii Oromummaa kee
gaaf san silaa cabulan oromummaan gaafas caba ture silaa oromummaan cabe harkaa fi harma nurraa ciranii calii calan qoratti dhiiga ilmaan oromoodhaa gannaqanii oromummaa nurraa mulqanii Itoophiyummaa kabbaa Itoophiyummaa isaan nuufisuu hedan san leenjisoo diigaafan falmatanii oromummaa tana tursiisanii dhalootatti dabarsanii asiin gaan jechuudha. Dhaloonni kun ba'aa guddatu ishee eeggata. Ba'aa nu eeggatu kana jalaa bahuudhaaf salphina jala jirru kana keessaa bahuudhaaf uummanni Oromoodhaa kan walitti qabamu mataa fi miila walitti qabatu yeroon isaa amma. Okay. Amma hundi keessan akkuma beektan mootummaan Abiyyi, mootummaan Nafxanyaa, mootummaan Minilik sadaffaadhaa guyyaan isaa dhumachuudhaaf guyyoota qubaan lakkaaman guyyoota muraasatu Abiyyi fafa. Seerri biyyattii manni marii bakka bu'oota uummataa paarlaamaan warri sagalee uummataatiin filamee paarlaamaa seeni godina aanaa fi naannoo kamirra guyyaan isaa fulbaana 30 booda hin jiru. Paarlaamaa keessa taa'uu hin danda'an. Yooma walitti qabamanii akka afooshaa agartanii akka iddiriitti achi taa'an malee uummanni isaan filate seerri biyyattii hayyama kennuuf hin jiraatu. House of Federation isa jennuunis kanuma jechuun manni Federationis kanuma aangoon qabu. Paartiin jaarmanii siyaasatii fi hooggansi aangoo qabu hin jiru. Aangoon kan uummataati. Kan biyyattii san tiksu uummata. Kan biyyattii san tiksu waraana. Waraana biyyattii odoo dhugaan kan jiraatu taate birmadummaa biyya Itoophiyaadhaa kan eegu kan tiksu paartii bilisiginnaa osoo hin taane seera biyyattii isa konstitushinii jedhu isa gamangista jedhamu kana kan tiksu wardiyyaan konstitushinii kana Abiyyi miti. Wardiyyaan kana eegu paarlaamaa miti. Warra seera baasuu fi seera tumuu miti kana eegu. Seerri biyyattii akka hin diigamne gaagaamni akka biyya sanatti hin dhufne nageenyi fi tasgabbii waaraan akka jiraatuuf waraanni dirqama isaa bahu qaba jechuun waraanni siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'e ka Abiyyi osoo hin taane ka Kaafaa osoo hin taane ka Mr. X, Mr. Y, Mr. Z osoo hin taane biyyattii san waraanni mootummaa harkaa fuudhee haga mootummaan ce'umsaa dhaabbatu yookaan paartiiwwan mormitootaa qaamni ce'umsaa dhaabbate paartiiwwan mormitootaa fi qaama mootummaa amma biyya bulchaa jiru keessaallee bahee mariidhaan mormiin tokkoo fi mamiin tokko osoo hin jiranne mootummaa ce'umsaa hanga filannoo nu ceessu jedhanii mootummaa amaanaa ji'a 6 maantan ji'a 5 maantan laazima dirqama dhaabbachuudha qaba. Seera biyyattiitu jedha kana. Seerri biyyattii isa hayyamu hin jiru jechuudha. Tooftaa amma Abiyyitti deemaa jiru gabaabumatti isinii malaala Oromoo. Abiyyi Ahmad kana beeka hoggansa gaaddisa Oromoodhaa diige. Hoggansa gaaddisa Oromoodhaa diige. Isaan bittinneesse. Gaafa gammiin joorra godhamu jaarmoonni siyaasaa Oromoodhaa hayyoottan Oromoodhaa bakka takka ta'anii teessoo takka irra kalaama takka lafaan takka mootummaa kana halkan takkatti dhiiga dhaabnaan jenne Abiyyi gaafas dubbiin galtee filala. Ahaa akkana fulbaana booda odoo tokkummaan akkasii sun jiraate fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jedhanii jaarmoonni siyaasaa Oromoodhaa hoggansi gaaddisa Oromoo kun jala jiran ABO'n KFO'n hundi isaanii paartii biyyoolessa Oromiyaa dabalatee hundi isaanii odoo walii galtee qabaatanii akka guyyaa har'aan kanatti ibsa ejjennoo paartiin Itoophiyaa Dimokiraatik Paartii kan warra Lidatuu Ayyaaleeffaa baasee yaamicha muummichi ministeeraa godhe irratti hin hirmaannu hin nyaannu dhayne mootummaan kun mootummaa seera qabeessaa fi mootummaa hayyama seera biyyattiin qabuu miti. Mootummaan kun mootummaa seera maleeti. Mootummaa seera malee wajjin dhayne hin nyaannu. Mootummaa seera malee wajjin deemnee hin mari'annu. Mootummaa biraa dhaabuudhaaf of qopheessanii jiran jechuudha. Oromoon odoo akkas taanu taate har'a Abiyyi jilba keenya nu dhunkatu ture laal luka keenya nu dhunkata Abiyyi dhufe. TPLF akka taate jara hin dhageettu bakka isa laalamma Abiyyi tokkoffaa bakka TPLF itti cabsee Tigraay qabachuu danda'u bira kuttee jirti dubbiin. Abiyyi Ahmad tooftaan ni fayyadame laala
mafaqqila mangistii godhan jedhee mootummaa naannoo Amaaraa keessa seenee caasaa jara diige. Mafaqqila mangistiin godhee beekaa jira. Mafaqqila mangistii laa arguu buloo tooftaadhaan caasaa naannoo Amaaraa keessa jiru warra isaan morman diige. Daara godhe jechuudha. As kottu as deebi. Lammaan gorraa buusuun maal godhe? Burraayyuu irratti rakkoo uume. Burraayyuu irratti kan rakkoo uume eenyu? Abiyyi Ahmad mataa isaatii hoo nama dhageettan laa yoo siyaasa beektan yoo waa hubattan yoo odeeffannoo kan qabaattan taate dhugaa isinitti baadhagaa. Burraayyuu irratti rakkoo uume. Rakkoon burraayyuu wata ka'u nageenyaa fi tasgabbii waaraa naannoo Oromiyaa keessatti buusuu dadhabdee jirta angorraa ka'e lammaa kaasu tokkoffaa qabxii tokkoffaa. Biraanuu Naggaa fa'aa wajjin durriyyee magaalaa Finfinnee irraa erganii ummata saba biraa fixanii akka Oromoon fixe fakkeessanii gaagama uuman yeroo kanatti amma walitti bu'insi sabaa akka uumamneef namni buqqaa ture. Abiyyi bar warra yaa Rabbi balaa nutti buusi waa keessa nu buusiti. Maal godhe waraana kumaandoo dabuubii keessaa fide. Eessa fide kumaandoo warra kumaandolee burraayyuu dhufan jechuudha. Burraayyuu rakkoo kana furuuf dhufan jechuudha. Poolisii mootummaa mee waraanni raayyaan ittisa biyyaa loojik yaada. Rakkoo burraayyuutti uumamte. Poolisiin naannoo Oromiyaadhaa tasgabbeessuu dadhabeeti. Poolisiin federaalaa magaalaa Finfinnee jiru burraayyuun funyaan isaa jala jirtiiti. Tasgabbeessuu dadhabee achi dhaqee akka kunaarra waraana ergee burraayyuu fi bushootuutti ergoo kanatti Finfinnee irraa poolisiin federaalaa achi dhaquu dadhabe. Maaliif waraana kumaandoo burraayyuu fiduun barbaachise? Dubbiin isin yaagaltu. Poolisii namni achitti rakkoo kan uume nama 5 nama 6 ta'uu danda'a. Kun qaama poolisii naannoo Oromiyaa sun ta'in burraayyuu oliyyuu qaaman waan hin taane jechuudha. Waan humna jaraatii ol hin taane jechuudha. Diraamaa Abiyyi dalagaa jiru isinii muudee malala. Waraana kanaan qoottaa jedheen yaamate jechuudha. Rakkoo achi uumame kana tasgabbeessuuf wata deemtan ammoo masaraan irra goraa akka nama fonqolcha kaasee godhaa kuushaappii isin dalagsisee isin geggeessa. Walii galtee ni bara. Waraanni akkas fonqolcha kaasuudhaaf masaraa dhaqee never ever inte shawwanne warri dubbiin amma isinii galaa jirtu Abiyyi tooftaa kana fayyadamee waraana san masaraa fide jechuudha. Yeroo sanitti Abiyyi biyyattii keessatti sabaaf sallammii qabu keessatti iyyuu waldhabbiin qabu. Gaayaa uummata Tigraayiniyyuu waldhabbiin qabu. Uummata Tigraayinuu. Wata kana maaltu ta'a? Akka Wayyaaneen jibbamtu, akka Tigraay jibbamtu isaantu kana keessa harka qaba jedhamee Saara Mokonnin fa'aa warroota jeneraala waraana raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran kana caasaa jara diiguudhaaf caasaa TPLF jaarratti diiguudhaaf waraanni fonqolcha godhee jira jedhee caasaa diiguudhaaf jeneraaltota jijjiiruudhaaf akka jirutti maal godhuu qaba? Diiguudhaaf kana godhuu qaba jechuudha. Tooftaa kana fayyadamuu qaba jechuudha. Tokko san tooftaa caasaa waraanaa diiguudhaaf. Lammata ammoo uummata Oromoo biratti uummata Itoophiyaa biratti akka jaalatamuuf innis gabbahee maal jedhe? Mangistaችን ተረካብም ብሎ እኮ የኦሮሞ ፈረሰኞች ከቡራዩ ከሰበታ ከሱሉልታ ፈረሳቸውን አንስተው ሊመጡ ነበር ጀት ላላ አከም መጀደባ ኡመኒ ኦሮሞዳ ሞቱማ ከየነራቱ ቀመ ጀደ ኡመኒ ሰበታ ቡራዩ ለገጣፎ ጅሩ ፈርደሳ ሶረተ ካፈቴ ዱፉ ሄደ ቱሬ ጀደ ድራማ ቢደለ ጉላላ አከኑቲ አብይን ደረኑ አሃ ሞቱማ ከነ ቆልቸት ጎረኒ ሞቱማ ኩ ቀብሶ ከነ ቀብሶን ኩን ቀብሶ ኡመታቲ ቀብሶ ከነ dhiiga qeerroo TV qarreetti jigsine sabaaf sablammiilleen akkasuma gahee qabanii namni hundi gahee isaa bahee jira jechuudha. Nama waardiyyaa qabsoo fi injifannoo isaa kanaatti ga'a. Abiyyiin jaalachuu, Abiyyiin ol kaasuu, jara san balaaleffachuu jibbuu fi akka nu isaan jaalallu gochuudhaan qumaarii geema Abiyyi as biratti taphatu isinii haa galu Oromoo. Sadaffaa Abiyyi godhe maali? Tokko mootummaa naannoo Oromiyaa diiga. Lama kuushaappii dalagsiise waraana ofuma isaatti yaamee walii galtee maaliif caasaa TPLFiin waraana keessa jaalatti diiguuf jechuudha. Waraana akka ammaa kana uumachuudhaaf ka isaa ajajaman ka Oromoo Finfinneen seen dhoggi jedhuun dhagahu ka gartee irreecha kanneen dhoggi jedhuun ka ajjeesu inni jedhu ajjeesu ka Oromoo hidhoo inni jedhu hidhu jechuudha. Amma waraana akka ammaa kana uumachuudhaaf Saara Mokonnin fa'aa isa dhagaa warreen ajjeesee guutuu jeneraaltota guutuu isa ficciisise. Tooftaa ficciiseef qaba sodaa qaba ga'a. Wayyaaneen maala kana jirtuun Saara Mokonnin achi keessa hoo jiraate ilmaan warri caasaa waraana parsantii 70 ol harka qabu TPLF waati waggaa 27 jechuudha. Jeneraaltonni koloneeltonni ajajoonni bakka murteessu jiran caasaa kana diiguudhaaf Abiyyi fonqolcha geggeeffama jedhee caasaa militarii diiguudha. Isin agaruu siyaasa taakka kana. Inni lammataa uummata biratti jibbisu. Inni qabxii sadaffaa ka Abiyyi godhan mallee maalidhaa? Bombii masqala dabaabeetti fitti dhoosise. Waan san ka qindeesse CIA fitti CIA hammatee CIA seenee FBI jechuudha. FBI seenee bar laalee
bombii kana shanan dhoose jechaa turanii warra Tigraay irraa tiippelleefee gite mattaawaqaa Oromoo baafataniiti jedhanii miti soba kijiba Abiyyi mataa isaatu bombii achitti dhoosise tokko akka shaneen jibbamtuuf Oromoo keessatti Abiyyi yeroo san waan jaalatamuuf akka abaa'oo shaneen Oromoo keessatti jibbamtuuf በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ akka jedhan laala bombii takkaan Tigreen akka jibbamtu Oromoon akka jibbamtu tiippelleefii fi shaneen akka jibbamtuuf tooftaa dalagatee fi okay shaneen lakka akkana gochaa jirti xiiqii ummanni Abiyyi jaalatu akka shanee jibbu ummanni Abiyyi jaalatu akka Tigraay fi tiippelleefiin jibbu Abiyyiin moor akka jaalatamuuf godhuudha jechuudha namicha Abiyyi jedhamu kun nama tiyaatara diraamaa dalagu jechuudha Daani'eel Kibrat wajjin lubbuu ilmaan namaatii fi birmadummaa biyyarratti nama qoosu nama taphatu jechuudha Abiyyi nama akkanaati jechuudha Oromoo kana sirriitti beekaa sirriitti maa jiran FBI'n gabbaas akka Abiyyi bombii san dhoose maa gadi hin baasin Abiyyi poolisiin federaalaa haga ammaa dubbii sammaa ukkaamsee dhiisachumaan habbise odoo dhugamatti warri bombii san dhoosan jiraatanii maatti murteessin maan dhageenyu garuu ka bombii san qabee harkatti dhootee du'e ilma Oromooti jechuudha jaarraa san keessa mara baanee har'a ammoo salphina irra geenne jechuudha salphina keenya keessa akkamitti baanan Oromoon yeroo odootti hin kennine wali dhufee wal maratee rakkoo isaa furachuu rakkoo kana furuudhaaf tokko haalli mijataan jiru mootummaan seera qabeessa ta'e biyya Itoophiyaa keessa hin jiru mootummaan siinuu danda'u ka ajaja sirra baasuu danda'u ka seerri biyyattii hayyamuuf hin jiru mootummaa abbaa irree ta'e malee Abiyyiin akka reebsinitti mee gaaddisa hoggansa Oromoodhaa odoo jiraate Abiyyaarra masaraa san keessa hin jiru na amana Oromoon hundi walii galtee mootummaa kana wajjin kophaasa filannoon gaggeessinu milka qabanii yaada paartiin Oromoo bakka bu'u kun hundi filannoon gaggeessinu jedhe afaan takkaan walii galee hin dhaabbata jechuudha Abiyyi angorra ta'a filannoon gaggeessinu jechuudha nama badala Abiyyi odoo angorra ta'u filannoon gaggeessinu guyyaan fulbaanni 30 dhumatee jira mootummaan coomsa haa dhaabbatu jedha uummanni Oromoodha naannoleen biraa paartiiwwan mormitootas ka jedhan kunoo akka Itoophiyaa Dimokiraatik Paartii fa'aa jiran eega biyya Itoophiyaa keessa jiraattee paartiiwwan mormitoota kamiinuu wajjin walii galtee tadaraaddartee jechuudha gama murtiitti deemta Abiyyi paaworii qabu ture kana beekaa Abiyyi san diigee Jawaar hin darbee Hacaaluu ajjeese gaaga'ama siyaasaa hama Oromoo keessatti uume jechuudha dubbii nama isinii galtiini itti isinii deema dhagaa kana booda Itoophiyaa keessa mootummaan Abiyyi hin jiru lammata mootummaan Abiyyi barri hojii waggaa 5ffaa isaa dhumatee jira barri hojii waggaa 5ffaa Abiyyi akka dhumatu taate seerri biyyattii dhumatee jira jaaffaatti fufuu hin danda'u kan jaaffaatti fufuu danda'u hidhantoonni siyaasaa hiikamanii waliigalteen jarmoota siyaasaatii fi hirmaannaan paartii yaada hayyoottan yuunivarsiitii keessa jedhanii dabalate warra paartii siyaasaa qofaa miti biyya ka bulchu abbaan biyyaa jaarmiyaa siyaasaa qofaa miti hayyoottan mariin hawaasa keessatti godhame namni kun bakka nu bu'aa haga filannootti nu haa ceessu ji'a 3 maan taane seeraan ala biyyi buluu hin qabdu biyyi seeraan ala buluu waan hin qabneef ji'a 3 illee mootummaan coomsaa dhaabbachuu qaba takka Abiyyiin dammoo itti fufii jedhee kan murteessu paartiiwwan mormitootaatii fi uummata hayyoottan biyyaati jechuudha Abiyyi kana duuba maal godhe hoggansa Oromoodhaa diigee adda bilisummaa Oromoo ka'u isaa uumatee jira paartii biyyoolessa Oromoo ka isaa uumatee jira jaarmoota biroo hedduutu jira ka Oromoo bakka bu'an kun maqaayyuun beeni bara hunda uumatee jira jechuudha amma Abiyyi maal godha dendadde Oro Amaaraa jedhanii siyaasa eegalan Oro Amaaraa sanatti kaafoon hirmaanne ture ka kaafoon irratti hirmaatii sana immoo uummanni Oromootii fi Amaaraa waliigaltee gaggeessee jira jedhee isteetmentii barreessanii mootummoota Awurooppaa fi Ameerikaa bira galee jira iimeelaan nu gahee jira mootummaa biyya Jarmanirraa waliigaltee Amaaraa fi Oromoo gidduutti
mootummaan gaggeessee jira waliigaltee irra gahamee jira jedhan biyyattii san keessatti nagaa buusuudhaaf kana maaliif godhe beektanii abiyyi Ameerikaan gamtaan Awurooppaa mootummoonni addunyaa guutummaa jedhanii biyyi karantaanitti deemaa jirti mariidhaan wal mari'adhaati nu sin keessa seennu biyyi teessan akka tasgabbooftu barbaannaati biyya tasgabbeessaa TPLF illee gaaya Tigree dabaladhaati waliin mari'adhaa jedhan warra Tigraayin bakka bu'oo jedhan ka'ifii magaalaa Finfinnee irratti uummate gartanii maqaa Tigraay warra socho'u hayyama mootummaa irraa kennee jechuudha waraqaa forjidii baasee uummata Tigraay bakka buuna jedhanii Amaara wajjin Oromoo wajjin Kaaba wajjin mariin biyya nageenyi gaggeeffamee jira jedhee soba addunyaadhaaf facaase jechuudha. Kakaafoon keessa hin jirre maqaa kaafoo barreessanii mallattoo Dr. Mararaa bakka inni jiretti mallattoo kijibaatti mallatteessanii Awurooppaa mootummaa Jarmanii mootummoota addunyaa Human Rights Amnesty International bakka hundatti facaasan jechuudha. Waan kaleessa godhe san har'as deebisuuf deemaa biyya eega. Laala yoom guyyaan bor maaltu ta'uuf deemaa maaltu uumama. Takka Oromoon mataa ol qabattee nagaa ce'umsa kana geggeessu takka siyaasa gaaga'ama hama wareegama hama nu kafalchiisu keessa seenu lama qabna carraa lama qabna. Carraan tokkichi qabnu jaarmoonni siyaasaa Oromoo yoo dhugaadhaan kasabaaf qabsaan taate yoo dhugaadhaaf ka uummata Oromootiif dhaabbatan taate yoo kaa uummata Oromootiif jiraatan taate yoo uummata Oromoodhaa galanii nafxanyatti kan galle taate jaarmoonni siyaasaa Oromoodhaa affeerraa bor Abiyyi godhuuf ganda gumaa dhaqanii nyaata nyaachuu qaban nafxanyarra mootummaa kana wajjin marii gaggeessuu qaban akka paartiin Lidatoo Ayyaalee godhe san gartanii ibsa jannoo akkasiisan baafattanii mootummaa kanarraa hafuus ni hojii isin jechuun ummata biyya gane taatallaa Oromoo qofaa miti biyyattii bulchuuf deemtan paarlaamaa keessa seenuuf deemtan warra gane jechuu bara maaliif yoo isin arra seera biyyattii hin eegne borangoo qabattanii seera biyyattii eeguuf deemtanii seerri biyyattii mootummaan Abiyyi aangoon isaa dhumatee jira mootummaan Abiyyi mootummaa seer maleedha mootummaa abbaa irreeti dhumatee bara mootummaa abbaa irree mootummaa seerri biyyattii hin eeyyamneef mootummaa gartee konstitushiniin biyyattii aangoo dheeressuu fi hin kennineef kan barri hojii waggaa shanaffaa isaa xumuramee jira dhumee jira deadline dead dhumate du'ee jira jedhu ati lubbuu itti horuuf isa wajjin dhayxeenaa mari'atta kun kana jechuun uummata Oromoodhaa galu hidhamtoota siyaasaatii fi qabsoo uummata Oromoodhaa galu irbuu saba Oromoodhaa galudha kun akka jarmee siyaasaa paartii lilitumaatti ejjannoo qabadhaati laaqana jaraa deemtanii nyaatina ittoo foon Hacaaluu Hundeessaatiin godhame nyaannu jedhani gumaa baafanna warri ittoo nyaachuuf galgala iraata achi deemtan ittoo Hacaaluu ittoo qeerroodha dhiiga qeerroo fi foon qeerroo nyaachuu deemtan dhuguu deemtan please irraa dhaabbadha. Abiyyi ammoo kana sirriitti akka tolfateef maaliif odoo hoggansi laa gaaddisni hoggansi Oromoo sun jiraate hundi isaanii walii galan hin dhayinu jedhan. Paartiin Itoophiyaa paartiin dhufaa miti paartii Itoophiyaa jiraami kaama kun lalituu fa'a. Eenyu kaafoo abaa'oo paartii warra lalituu paartiin mormitoota biroollee osoo nu jabina qabaanne tokkummaa akkasii qabaannu taate har'a paartiiwwan naannoleen ka Sidaamaa ka Walaayitaa ka Guraagee ka Affaar ka Sumaalee ka Jinni ka Tigraay TPLF fi naga bootti jechuudha. Har'a silaa dhufanii nu zanaa jennee tennami mootummaa akka nu barbaannutti ijaaruu barbaannami dhufanii nu godhatan. Oromoon maal fedha? Biyya takka fedha? Amantaa takka fedha? Fedhu federeeshinii, federaalizimii. Mirga abbaa biyyummaa lafaa fi qe'ee irratti abbaa taatee buluudhaaf dhumatee jira. Federeeshinii ofiin of bulchitaa, hiree mataa keetii ofiin of murteeffatta. Gaafa ammoo na dabbaree jira jette dammoo deemuu hin dandeetta. 39 illee eeggamee tikfamee. Kiyyeen 39 eeggamee tikfamee. Akkasitti waliin mootummaa dhaaban jechuudha. Abiyyi dhufee silaa hoggansa Oromoo kana kadhata. Wallaahi laazim. Abiyyi silaa dhufee gaaddisa hoggansa Oromoo kana kadhatu ture jechuudha. Akkasuma hin taane diigee robotoota isaa uummatee jira. Robotoonni isaa immoo bor dhaquu malan. Oromoo galanii mootummaa seer malee bira dhaquu malanii. Kanaafiyyuu wanni nas biratti jiru tokko keessattuu kaafoon odoo Dr. Mararaan bakka isa dhaquu baatanii kaafoon dafee ibsa jannoo baasee mootummaa kana wajjin waliigaltee takkallee akka hin goone. Maaliif boordii filannoo gaggeessuu malee waa'ee seera biyyattii tiksuu waa'ee
ibalu ati akkana ta'e akkana godhi hin jiru. Boordiin filannoo gaafa uummanni filatu qofa filannoo lakkaa'u. Burtukaan miidhagsaa jechuudha. Malee wanni biraa tokko hin jiru jechuudha. Uummanni Oromoodhaa kana beektanii hubattanii cabiisarraa dandamachuudhaaf mataa walitti qabachuun dirqama jechuudha. Bor namni masaraa Abiyyi dhaqee Abiyyi wajjin hirmaatee laaqana achi nyaate Oromoo biratti kana qabadda. Namni sun nama uummata Oromoo gane, nama Oromiyaadhaa gane, nama diina nafxanyaa Minilikiin fira godhate, nama irbuu saba Oromoodhaa nyaate, diina Oromooti jechuudha. Diinni diina caalu diina si keessa bahu jechuudha. Diinni diina caalu hamaan summiin jechuudha. Kaakka Taayyee fa'a, kaakka Leencoo Baatii fa'a. Kana Oromoon sirriitti beektanii uummata kana itti himuu qabdan jechuudha. Wanni anas biratti dubbachuu barbaadu kaafoon ejjennoo akka paartiin lidatu fa'aa qabu gartanii Itoophiyaa Dimokiraatik Paartii sana. Ejjennoo akkasiisan barreessitanii Abiyyi wajjin yoo hin hirmaanne bara Abiyyi wajjin deemtanii yoo dhiiga Oromoodhaa hin nyaanne boordii filannoo irraa namni si dhaabu hin jiru bara. Hin shawwadamin as biratti Abiyyi si yaamee yoo asin mana Abiyyi hin dhayne filannoo dorgomuu hin dandeettu jechuu miti. Filannoo keessaa baataa jechuu miti. Boordii filannoo galmoofte jirti. Addunyaa si beeka. Biyya si beeka. Si ari'uu hin danda'an. Maqaa isaanii dorgomtaa hoggansa keetillee osirraa hidhan jechuudha. Garuu waan uummata kana gammachiisa. Waan mootummaa kana rifachiisa. Maaliif wayyaaneen achi humna jabaa humna Abiyyii miti. Abbaan fedhe osoo dhufe kuffisuu hin dandeenye jaarattee jirti daftee. Tokkummaa qaban qaba. Diina isaaniitti as deemu beekanii qaamni nu jidduu jiru haa ta'u dhumatee jira. Maaliif ka jiraa deemee kaa miidiyaa kaan irra bahaa akkana qabxii hagana olii qoonnee hagana nu kennanii hagana nu godhanii waan akkanaa kana jara bira hin jiru. Hin jiru. Of kabachiisanii zanaa jedhanii mee ilaala. Biyya Geetaachoo Raddaa akka mootummaatti suufa kaa'ate zanaa ajada keessa ta'u lala. Biyya Jawaar Mammaffaan ammoo Qiliinxoof Qaallitti keessa jira Itoophiyaa keessa jira beeka. Biyya hayyoottan Oromoodhaa mana hidhaa dukkana keessatti darramaa jiran keessatti laala. Geetaachoo Raddaa luka walirra kaa'ee biyya Geetaachoo Asaffaa keessatti zanaa jedhee jiraachaa jiru. Of kabachiisanii jiran kaa Abiyyi achinan hin danda'u. Abadan ittiin qalamu. Yoo jara tuqemu jarri qursii Bahar Dar Gondarii irbaata 6 kiiloo jirti. Mee deemee haa maquru. Mee dhiiraa deemee haa tuqu. Waa hunda jarrillee raftu itti qophaa'anii zanaa jedhanii jiran. Shunkurtii timaatima Suudaan irra naqachaa jiran. Shunkurtii timaatima dinnichaa Suudaan irra naqachaa jiran. Yoo mara dubbiin jabaatte Geetaachoo Raddaallee gasii tuqee bara. Yoo mara ka federaala irraa ugguramnu taate የራሳችን ሉዓላዊነት mootummaa of dandeettiin dhaabbannaa Tigraay fudhatti dhumate jira. Wadaba Suudaan bakkul maxxaqam ይችላል. Wadaba malee jiraachuu hin dandeettu maanaam kijiba kun. Kara Suudaanii fayyadamuu hin dandeetti. Poorti Suudaanii jechuudha. Daangaan gara Suudaanii wal jira jechuudha. Min የሚካበል ነገር የለውም. Itoophiyaan guddoon wadaba isaa fuuti. Jibuutii irraa kaatee koontineer tokko Finfinnee dhufee asirraa Finfinnee irraa ganaa Maqalee deemuun achiin Poorti Suudaanitti kalaaf iyyuu. Kana waan ta'eef jarri qophii isaanii xumuratanii jiran waliigaltee tokkummaa qaban. Kenna hoo maali carraan kenna? Warri baru mana gumaa dhaqu warra Oromoo ganee isin hin jedhe jira. Oromoo hoggansa malee hambisa Abiyyi. Abiyyi Oromoon akka hoggansa qaban hoggansa dhoogguu. Namni hoggansa qabne nama ija hin qabne. Qaroodha hoggansa jechuun namni ija hin qabne kara deemu beekaa? Hin beeku jechuudha. Qabsoon Oromoodhaa hanga ijoollee Jawaar fa'aa jedhaman waliin sobnu waliin kijibnu. Lala laafattee jirti qabsoon kenna. Nummaan asirraa baanee iyyinaa qeerroon karaa cuftii gama dinagdeetiin waan tokko mootummaa kanatti dhiibbaa garaagaraa geessina malee akka sadarkaa mootummaatti maqaan Jawaar qofti bara Jawaariin tokkichi miidiyaarra gabba'ee daqiiqaa 30 interviyuu inni godhu yookaan daqiiqaa 30 interviyuu inni kennu Abiyyi fi warra nafxanyaatiif kiniini torbaan takka guutuu sammuu jaraa ishtirasa keessa naqa. Waan inni dubbate kanarratti hojjetan. Akkamitti Oromoo tana diina akkamitti kana goona isin galami kanaafuu odoo Dr. Maraaraan guyyaa boru yaamicha muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed masaratti godhe irratti hirmaachuu baatanii gaarii abbatan irratti hirmaachuu qaban Dr. Maraaraan biliis warroonni itti dhiyaatan warroonni telefoona jara qabdan bilbilaatti itti hima
yoo achitti hirmaatee filannoo irraa hafuu danda'a haftaa miti jechuu miti. Namni Jawaariin qilinxoo keessa kaa'ee qallittii keessa kaa'ee Baqqala Garbaa fi Hamzaa Booranaa faan gammachuu ayyaanaatii fi Abdii Raggaasaa faan hidhaa ta'a qeerroof qarreen uummata ilmaan Oromoodha. Kumaatamaan lakkaa'amu jumlaadhaan hidhama. Oromiyaa waraanaan dhiitamtee bula. Waraan mootummaa sanuu mootummaa seera qabeessa osoo ta'u mootummaa seera malee wajjin deeme masaraa san seenee irbaata nyaadhee hamba'u nama dhiiga foon obboleessa isaa nyaata jechuudha. Namni achi wiskii dhuguu namni achi bishaan dhugee baatu nama dhiiga qeerroo dhugee achi ba'uun gargar baasnee laaluu hin qabnu Oromoo. Mootummaan kun ni gufa. Callaa fi kirdaan adda bahee jira. Wal arguuf tenna jechuudha. Abadan abiyya kanatti biyya bulchuu danda'u. Takka jedha. Lammata. Akka abiyyi mootummaa ta'e ittiin fufneefu inni hamaan guddaan tokko TPLF barcikichikin haftanyaan as Itoophiyaa mana kaartaa Eertiraa kaasitti kana footoo kunaan bar keessaa baanaam jechuun yaallamu ko hin jiru. Yugoslaaviyaa ta'uu deemte jechuu biyyi. Namni biyya diiguuf deemannu abiyyi. Ana sii beeka. Oromoo gaala sii beeka dhiitamtee bulaa jirti jarri ammoo azaawu. Achuma nurraa jedhanii kanatu jira jechuudha. Kanaaf uummanni keenya wanni gochuu qabnu tokko wanni godhamuu qabu ture silaalala. Har'a biyya alaa kana jaarmoota siyaasaa Oromoo hunda guuree biyya galcha biyya jim. Mee biyya alaa kana keessa jaarmaa siyaasaa Oromoo tokko naa hima. Bar biyyaan batti yeroo gaagaamne kana uumamu paartiiwwan mormitoota isaanii bar biyya Ameerikaa jiran ka Awurooppaa jiran walitti dhufanii biyya alaa kanatti bar mootummaa waloo dhaabbatanii walii galanii mootummaa coomsaa dhaabbachuu danda'anii bar biyya alaa kanatti. Jaarmoonni siyaasaa osoo ala kana jiraatanii marii geggeessanii ibsa jannoo baasanii xalayaa garaagaraa galchanii biyyi mootummaan kun biyya Itoophiyaa kan akka Yugoslaaviyaatti jiguuf deema nu biyya tana baraaruu barbaanna waliigaltee qabxii irratti waliigallee kana amma dura rakkoon ture kana ture rakkoolee kana ammoo mariidhaan hiiknee jirra furree jirra biyya tana ceesisuu barbaanna jedhanii akka qoqqobbiin garaagaraa mootummaa sirra kaa'amu carraalee meeqa fayyadamuu danda'eetu har'a ammoo hundi isii biyya jirti ala kana homaan jiran ka biyya keessaa sucu kaafoo takkitti. Kamu takkitiin kophaasii maal godhuu dandeetti? Maal gooti kophaasii? Dooktar Maraara sanu mee Jawaar isin Baqqalaa Garbaa faan jiran haa jennuti. Dajalee Xaafaa faayidaa jiran. Kamu takkitiin Dooktar Maraaraan kophaa isaa maal godhaadha? Kanaaf qumaarii taphachaa jiranii Oromoon ammoo hin injifataa immoo irra aanaa. Kanaaf Oromoon ejjannoon inni qabachuu qabu iftaan irraa mootummaan Itoophiyaa keessa seera qabeessa ta'e hin jiru saayikoo keetitti saayikooloojii keetitti sammuu keetitti ilmaan keetitti xiqqootti abbeerota kee warra baadiyyaa keessa jiranillee hunda isaanii jechuudha. Hunda isaanii badhaadhinni maaliin hin jiru mootummaan seera qabeessa dirqamaa fi mirgaaf dirqama keessan beekuu qabdanii bara. Yookaan biyya diriin bultu taate nama afooshaadhaan biyya afooshaan bultu. Biyya afooshaa jechuun abbaa barbaaddachi kaatu gortee akkas taate jechuudha. Biyya afooshaadhaan fi iddiriidhaan hoogganamuu hin dandeettu. Biyyi caasaa istiraakchara ijaaramiinsa siyaasaa ittiin bultu qabdi biyyi. Yeroo kana jennu akkuma yeroo mootummaan hin jiru jennu kana dhaabbanni miti mootummaa hin jiraatu jechuu miti. Mootummaan hayyama qabu biltsiginnaa isa jennuun kun prosperity paartiin waajjira takka bulchuu hin danda'u qabalee takka bulchuudhaaf mirgan qabu manni marii bakka bu'oota uummataa uummanni wakkalamee dhufillee paarlaamaa keessa taa'uu hin danda'u dhumatee jira yeroon isaa dhumatee jira ifii callisee gaa mindaan inni kana booda nyaatuyyuu jiraachuu dhabuu mala mindaan nyaatanii dur eegaa haga waggaarraa kana mala isatti ifii callisee gaa mootummaan coomsaa dhaabbatu filannoon haa gaggeeffamu filannoon haa dheeratu harka baasan ofiif gochaa jira mindaan lemaa qilleenseen kanaaf uummanni keenya itti yaaddanii jalqaba uummanni keenya mootummaan hin jiru isa jedhuyyuu sammuun isaa fudhatuu qaba. Mootummaan seera qabeessa ta'e hin jiru. Inni lammataa Abiyyi Ahmad maateriiyaalota filannoo ittiin geggeessu biyyatti galfatee jira. Filannoo geggeessuuf deema. Jawaariin Dajalee Xaafaa Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fa'aa hidhanii Gammachuu Ayyaanaa fa'aa hidhanii Abdii Raggaasaa fa'aa hidhanii qeerroof qarree uummata Oromoodhaa warroota ija uummata Oromoodhaa ta'an hidhanii filannoo geggeessuuf deema jechuudha. Maaliif yoo jarrachii bahan nama waan jedhuuf
filannoo gaggeessuuf deema. Filannoon inni gaggeessu kanarratti jaarmaa siyaasaa Oromoo bakka bu'anii kaafoo qofa malee hundi isii bilisiginnaa. Amma abaa'oo bilisiginnaa jira. Paartii biyyoolessa Oromiyaadhaa jira. Kurraasa jira. Faanusa jira. Maqaa adda addaa qabanii dhumati hundi isii bilisiginnaadha jechuudha. Abiyyi hojii warra dorgomuuf deemu. Warra Abiyyi dorgomu jechuudha. Abiyyi dorgomallaa. Abiyyi isaan tiippii kennaafi isaan maqaa isa qabatanii Abiyyi dorgoman. Abiyyi sagalee isaan fudhata mootummaa ta'etti fufa biyya. Yaanni sammuun Abiyyi kana jechuudha. Oromoon ammallee waggaa 5 dhiitamee du'aa ajjeefamaa hidhamaa reebamaa qabeef qabeenya isaa saamamaa jiraata jechuudha. Seeraa fi heera adda addaatti baasanii seera biyyattii hoo Abiyyi filame seera biyyattii fooyyessuu mirga qaba. Caasaan hundi kasaa waan ta'eef manni marii bakka bu'oota uummataan filatamee jira. Zaawus Federeeshin uummataan filatamaa. Kaabineen garaagaraa mootummaan Abiyyiin filataa dhumate ekskutiif legislatiif warra seera baasu yeroo tumuuf seera hojjechiistuun hojiirra oolchaa dhumate jira. Keeyyata 39 haqaa hin haqan. Faayidaa addaa Finfinnee Oromiyaan qabdu nu sarrisuuti. Addis Ababa mootummaa Finfinnee mootummaaf dandeette godha. Alaabaa of dandeette godha. Maal fidde gaafas nama haqa irreecha falmate nagaan irreeffatee galuu dhabeetu bor Finfinnee falmata. Akkaatii Finfinnee miti hidhamaa siyaasaa kee abbaa kee obboleessa kee hoodan akkatti falmachuu hin dandeenye si cabsaa jira biyya lakkatti akkana si caccabsaa jira. Dhaabbadhuuti taa'itii ilaalitii eessarraa kaanee eessa genne eessatti deemaa jira jedha. Oromoon dhiiga hin qabdu. Oromoon dhiiga hin qabdu yeroo jennu cal jenneeti miti. Kadammaqilleen miidiyaa gubbaa taa'ee dubbii xiinxalaa oola. Nuti dubbii xiinxaluu hin barbaannu uummata kana nu jaaraa warroonni Profeesar Dooktor Maarree dubbii xiinxaluu nu barbaachisu. Odoo ala kanatti waan nu dhaabdanii har'a biyya irratti dhiibbaa geessuu dandeenya ture. Yookaan wukkila nama fudhatanii jaarmaa biyya jirurraa asii wukkila nama fudhatanii dhaabbachuu hin danda'an. Garuu yoo akkasii immoo achi ashabaarii jedhee shororkeessaa jedheedha. Kanaaf uummanni Oromoo haala hamaa keessa jira. Haala kana keessa uummanni Oromoodhaa yoo tokkummaa isaa qabaate yoo ammallee ciniinnatee jabaate addaddummaa ilaalcha garagaraa qabu lafa kaa'ee haada Oromummaa san qabate amantaa garagaraa feete qabaadhu jaarmaa siyaasaa feete deeggari ilaalcha feete qabaadhu garuu Oromummaa fi Oromiyaa irratti falmattee Oromiyaa hidhamtee jirtu gaadi'amtee jirtu hidhaa keessaa baasi. Jawarii miti ka hidhame Hamza Boranaati miti. Abdii Raggaasaati miti ka hidhame. Ka hidhame Oromiyaatu hidhame. Oromiyaatu gaadi'amee hidhame jechuudha. Oromummatu hidhame. Sabboonummatu hidhame jechuudha. Kanaaf falmanna jechuudha. Kanaaf qabsoofna. Gaafa Oromiyaan hiikamte isaan hiikaman. Gaafa Oromummaan hiikame isaan hiikaman. Gaafa sabboonummaan hiikame isaan hiikaman. Abiyyi hidhaa jira tan isa dunu. Kanaaf uummanni Oromoodhaa murtiin isin akka jirti. Warri ala kana jirullee rafaan jiru akka gaafa caluun ajjeefamerra nurratti bari'aatanii moobaal goone akkamitti uummata kana cabsuu dandeenya mari'atanii jarri diraamaadhaan warra beekamu tiyaatara dalaganii tiyaatara Oromoo irratti dalagaa jiran Daani'eel Kibraffaan piliis Oromoo. Daani'eel Kibrat jechaan nama amma atorni jeneraal isa jennu abbaa alangaa waliigalaa federaalaa Daani'eel Kibrat wajjin kan wal cinaa ta'an gartee Daani'eel Kibratu isa fiddee achi kaa'ee jechuudha. Isa biyya bulchaa jechuudha. Dantaa isaanii hojiirra oolchaa jechuudha. Isaaniif seera baasa jechuudha. Isaaniif sababa isaaniitiif jecha isaaniitiin jaawarfaa'edha jechuudha. Silaa akka seera addunyaatti manni murtii mana bilisaati. Bilisa jechuun jaarmaa siyaasa kamirraayyuu bilisa. Seera biyyattiitti isaa keeyyattuu hin bakka. Badii akkana dalaydee jirta waan akkana gootee jirta. Waan akkana gootee jirta. Guyyaa akkana aangoo kee dhumatee jira aangoo irraa bu'i. Bakka dhumati seera biyyattiitti jarri seera hiikuudha bakka seera kan hojiirra oolchuudha malee wanni biraatu kun jiru jechuudha. Har'a ammoo akka isaanii dubbatanitti seera cabsanii waan akkasii gochaa jiranii. Kanaaf uummanni Oromoo ammallee irra deebi'ee isinitti himaa jira. Alaaf fi keessa uummanni Oromoodhaa hooggansa akka dhabu godhamee jira. Oromoon
kanniisa mootiin keessaa du'e taatee jirti. Kanniisni mootiin keessaa du'e damman dammeessu tiisisa ta'a. Ima jiraata bakka argite bakka kun asiin kun achiin kun achiin kun achiin kun achiin gamtaan dammeessu gamtaan qabsaa'u eenu ka gamtaan wal si qabsiisu tarsiimoo tokko kasii kaa'ee mee eenu ka gabbayee gamma tarsiimoo wayii tokko kaa'ee Oromoo waan kana haa goonu kana godhaa jedhee uummata ajajee dammaqsee suurri jira hunduu dhufa wamaanama kunoo laayii bira taa'ee isinii taasoo kana qofa isinii taasa wanni biraan illee waan addaa ka qabatee isinii dhufu hin jiru. Waan haaraa kabiraa qabatee isiniin dhufu wama an amma sitti taasaa jiru inni illee miidiyaa adda addaatiin sitti hima. Wanni biraa tokko hin jiru. Dubbiin akkanatti miti. Qabsoon akkanatti miti. Qabsoon leccalloo, wareegama, murannoo, kutannoo, ejjennoo, yeroo si barbaachisa. Kana godhuudhaaf warroonni muuxannoo qaban hin jiran, dandeettii qaban hin jiran. Garuu maal goonare? Jaawar. Paaswordii qabsoo bilisummaa uummata Oromoodhaa. Paaswordii tarsiimoo hunda isa harka qaba. Paaswordiin qabsoo fi bilisummaa uummata Oromoodhaa irra qallitti jira. Koodiin jechuudha. Koodiin sun akka dhufutti banuu hin dandeettu kaasina. Abadan hin jiru. Martuu miidiyaa irra bahee haasaa kun bakka kun isa kuushittan asuftaa, nitti nasuftaa, kan nitti nasuftaa, kelloo irratti nasuftaa. Kana bakka qabsoon miidiyaa irratti asoo. Alugaa sitti maami kanuma. Sadarkaa Oromoon irra jirtu laalu. It's a big shame. It's a big shame. Haala abiyyi itti ijaaree deemaa jiru yeroo laaltu. It's a big shame. Abiyyi nama akka laayyootti aangoo gadhiisuuf illee deemu miti. Nama ammoo jaawarfallee akka laayyoo gadhiisuuf deemu miti. Nama biyyattii san keessatti ammoo akka laayyootti Oromoo kana caala si cabsee akka ati ishii gaashee isa jalatti jettee bultu. Si godhuudhaaf waa abiyyi hin deemin tanaa qabaddaa. Gooftaa koo jettee akka nu sudujinii fattee akka zamana Hayilasillaasenitti. Abiyyoo san hin godhin arguuf jirtanii jechuudha. Kanaafiyyuu waa hedduullee naasa'u uummanni keenya jaarmoonni siyaasaa akka abiyyoo bira dheetanii nyaata nyaanne mootummaa san wajjin mootummaan kun mootummaa sirmaleedha. Namni Oromoodhaaf qabsoofne jettan Oromoodhaaf jiran Oromoodhaaf dhaabban Oromoodhaaf manaa baane kaleessallee jettanii arrallee qabsoo uummata Oromootu biyya alaatii qorra keessa qabbana keessa gammoojjii keessa biyyatti nu galche. Warroonni jettanii yaaddan yoo ka jiraattan taate maaliif dhugaa haqa uummata Oromoodhaa yoo qabaastan taate qabsoo qeerroon dhiiga isaatti gannaqee lafee isaatti cabseen biyya Eertiraa oowwa baraasan keessaa gale qabbana Kanaadaa, Awustiraaliyaa fi Ameerikaa, Awurooppaa keessaa gale yoo ka jettee beektu taatetti qabsoofteeti miti uummata qabsaa'ee qeerroo qabsaa'ee biyya si galcheemi. Ammas uummata si jedhee wareegame san, uummata si jedhee caccabe san, uummata si jedhee hidhamee reebamee qabeef qabeenya isarraa buqqa'e miliyoona lakkaa'amu ka Sumaalee keessa ari'ame. Kan gara Wallaggaatiin fi Benishaangul jidduudha ari'ame. Kana hunda hubannoo keessa galchuudhaan ilmaan Oromoo meeqatu isinii jedhee buqqa'ee gaaga'amni jireenyaa fi siyaasaa meeqa irra gahee ilmaan isaanii irra bittinnaa'anii kun du'e boolla takkatti meeqa awwaalamanii irreecha bara 2016 irratti har'a biyya si galchan. Har'a ammoo yeroo atiin san hunda irraanfattee maaliif namni ka waan of duubaan beekne of duraa beekuu hin danda'u. Namni kaleessa eessaa dhufee maalirra dhufee jedhee hin beekne eessa deemaallee hin beeku namni akkasii sun. Kanaafuu warra eessa deemnaa hin beekne akka hin taaneef dhaabbadhaa of laala. Abiyyi boru aangoon gadhiisa. Liistii maqaa keessan guutuun Oromoo harka jira. Qeerroo harka jira. Yoo bar mootummaan coomsaa tokko dhufe akkamitti uummata keessatti hirmaachuu danda'u? Uummanni isin ganee isin dhufee jira. Kanaaf Abiyyirra uummata isinii caala. Abiyyi waggaa 100 jiraata. Kana booda hoo jiraate akkam guddate? 40 jira amma 35 sanuyyuu yoo lubbuun jiraate mootummaa biyya bulchaa jechaa jiru hin jiru. Hindu Abiyyi ilma namaati. Garuu uummanni ammoo yoomuu ni jiraata. Gaafa qiyaamaa yookaan ammoo rabbiin addunyaatu baduu qabdi jedhutti dhuma jiraata jechuudha ilma namaa. Kanaafuu Oromoon maallee naga gaafasitti inni jiraata. Abiyyiin akka inni yaadee hin balleesse jedhaa deemuu kanatti abadan ta'uu hin danda'u jechuudha. Kana isin jechuu barbaada. Kanaaf uummata keessa cinaa goraa, uummata keessa waliin mari'adhaa, uummata keessa wal mariisisaa.
magaalaa Finfinnee qofa keessa teettee illi hoteelii dhaqaa Hilton hoteelii dhaqaa kun qabsoo miti. Uummanni akkamitti si filatati? Odoo ati uummata kee Harargee dhaqxee walitti qabdee mariisisin. Odoo uummata Baalee Arsii Gujii Boorana Wallaggaan dhaqxee mariisisin. Jaarmayni Oromoo bakka bu'u jedhu tokko bara Oromiyaa kallattii hunda keessa kutaa hunda ganda baadiyyaa hunda keessa socho'uu qaba. Dimookiraasii dhagaa. Yoo akkas hin taane abbaarummaa jira jechuudha. Dimookiraasii dhugaa jiraachuu hin jiru jechuudha. Asii shira dalagaa garas deemaa hojjettachiis illee isin dhiisan. Rakkina garaagaraa gaaga'ama siyaasa keessa hin taane isinillee baru. Isinillee baru carraa biyyitti isin mudatu deemu osoo biyya qabanna jettan taatan illee. Keessattuu afaan qabdii jirtanii warri umrii keessan qabsoo keessa fixxanii ammas osoo gama uummata keessanii gortanii uummata keessan wajjin sabaaf waan gaarii tokko dalaytanii gaariidha jedha. Arraaf asuma irratti isin irraa dhaaba galatoomaa ulfaadhaa na jira dhalmaan Oromoodha. Isin kabaja isin jaalladha. Oromiyaan ni bilisumti. Gabrummaa jala nima baana. Ilmaan keenya bilisummaa dhaalchifna. Nulleen ni bilisumna. Nu bilisumne ilmaan keenya bilisummaa dhaalchifna. Akka dhiiteetti naftu numa bariiti. Ammas abdii kutuun hin barbaachisu. Abdiin bilisummaa ni jirti. Kanaaf jabaadhaa wal jajjabeessaa hamilee walitti godhaa xiinsammuu walii eegaa deemaa hamilee walii cabsinaa ammas dhugaa qabnaa haqa qabnaa ni injifannanii moona Abiyyii fi Nafxanyaa fi Minilikiin irraa annasanii jechuu barbaada. Galatooma.